Yooyaa akkam jirtu daawwattoota Anaan Miidiyaa irraa odeeffannoo waa'ee USAID waliin wal qabatu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa odeeffannoon USAID wal qabatu kuni odeeffannoo namatti tolu yookiin odeeffannoo nama gammachiisu odeeffannoo dansaa ta'uu baatus namoota USAID keessa hojjetaniif akkasumas namoota dhimmi isaa kallattiidhaan isin laaluuf odeeffannoo barbaachisaa waan ta'eedhaaf hanga xumuraatti isiniif dhiyeessina. Odeeffannoo bal'inaan arganne kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Odeeffannoon kun guyyaa har'aa ganamadha kan inni gadhiifame jechuudha. Egaa hojjettoonni USAID meeshaalee isaanii eegumsa federaalaa jala jiran fudhachuuf daawwannaadhuma gara waajjira ejensichaatti taasisaniiru jedha. Akkasumas hojjettoonni kunniin gadda guddaadhaan yeroo meeshaa isaanii fe'atanii bahanis mul'ataniiru. Video armaan gadi irratti kan waliin daawwannuta. We're here today to show support for our colleagues and friends, both foreign service and civil service, who are coming here to the Reagan building to pack up their belongings, and they're being sent home today. And we're just here to say thank you for your service. We appreciate everything you've done and all the sacrifices you've made in service to your country. I love the work that we do. I really care about it. I felt like we made a difference. And to see everything disappearing before our eyes in a matter of weeks, it's very scary to me and depressing. I wanted to stay for the next, 10, 20 years. I wanted to build my career here. Last I heard, there were still about 600 people working for USAID here in the States. That's out of a foreign service and civil service staff of roughly 3,200. So going from between 3,000 and 3,500 employees to 600 employees in the space of 3 weeks is pretty dramatic. There's close to over 8,000 foreign service nationals that are employed worldwide by USAID. They're losing their jobs as we are losing our jobs as well. So it's really quite a tragic situation that's happening today and these past few weeks. Egaa daawwattoota keenya akkuma viidiyoo kanarratti daawwattan hojjettoonni ejensii misooma idil addunyaa Ameerikaa USAID kanneen akka qaama bulchiinsi Trump ejensicha diiguutti hojiirraa ari'aman kamisa kana guyyaa har'aa jechuudha. Waajjira muummee isaanii Washington DC tasa cufame keessatti daawwannaadhuma gadda guddaan guutamanii raawwatanii jiru. Kunis ajaja bulchiinsichi daqiiqaa 15 keessatti waajjira isaanii akka qulqulleessaniif baase hordofee ta'uusaa ibsameeti jira. Hojjettoonni tokko tokko borsaa gurguddaa fi borsaa hojii isaanii irraa hafe qabatanii yeroo deeman boo'ichaan kan isaanii waajjira isaanii keessa ba'anii jechuudha. Egaa gadda guddaatu akka itti dhaga'ames miidiyaaleedhaaf ibsa kennaati kan turan akkuma viidiyoo kanarraa daawwattanii. Egaa USAIDin duula bal'aa President Donald Trump fi ministeera ga'umsa mootummaa piroojeektii gorsaa Trump Elon Musk waliin baay'ina hojjettoota mootummaa federaalaa hir'isuuf gaggeessan keessa isa guddaa ta'ee jira. Egaa gochi USAID keessatti raawwatame hojjettoota isaa keessaa harka 90 hojiin ala kan godhu yommuu ta'u harka muraasa qofa hojii irratti kan hambisu ta'a jechuudha. Egaa duulli President Trump fi akkasumas Elon Musk gorsa President kan ta'e gorsa piroojeektii ga'umsa mootummaa jechuudha ministeerri kuni. Egaa USAID irratti xiyyeeffatanii kan isaanii duula bal'aa taasisaa jiranii. Sababiin isaas hojjettoota federaalaa baay'inaan hir'isuudha kan isaan barbaadanii darbees ammoo USAID irratti komii gurguddaadha kan isaan qaban jechuudha akka isaan jedhanitti. Sababni isaas USAIDin qisaasama maallaqaatiin alatti bu'aa tokko hin buusne jedhaniiti kan isaan yaadan. Sila Ameerikaan addunyaa kan ittiin dursitu addunyaas ammoo kan ittiin sossobdee qabachaa turte USAIDdhaan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Sababni isaas USAIDin gama tokkoon hiyyeessota baay'ee gargaara biyyoota garaagaraa keessatti gama biraatiin ammoo akka dippiloomatii Ameerikaatti kan inni hojjetu jechuudha. Haa ta'uutii garuu President Donald Trump wanni kun isaan hin gammachiisne egaa Trump fi Elon Musk waliin ta'uudhaan dhaabbata gargaarsaa USAID biyya alaa kana cufuudhaaf saffisa olaanaan socho'aa jiru jedha miidiyaan gabaasa baaseetiin. Sagantaa USAID ajandaa President Republikaanotaa wajjin kan waliin simanne jechuudhaan President Donald Trump hojiin isaa ammoo qisaasama qabeenya qofa ta'uu ragaa malee mirkaneessaniiti kan isaan jiran jechuudha. Ragaa guutuu akka hin qabne garuu mirkanadha jedhanii bifa kanaan kan isaan USAID dhaabbata ejensii USAID dhaabbata gargaarsa biyya alaa kana kan isaan komatan jechuudha. Egaa USAID hojjettoota 4,080 kanneen guutuu addunyaatti hojjetan wixata darbe boqonnaa baaseera. Boqonnaa baaseera jechuun maal jechuudha? Mindaan isaanii otoo addan citiin akka hojii dhaaban godheeraa jechuudha.
hojii dhaabaniiru garuu mindaan isaanii addan cinne. Kana jechuun guyyoota muraasaas dhufan kana keessatti warri federaalaa guyyaa har'aa meeshaa isaanii qabatanii jiru, ba'anii jiru. Federaalaa jechuun warri Ameerikaa keessatti USAID irratti hojjetan jechuudha. Warri idil addunyaa irratti hojjetan ammoo keessumaayyuu biyyoota biyya keenya keessas baay'eetu jiru. Hojjettoota baay'ee qaba USAID. Egaa isaan ammoo ammaaf mindaan isaanii addan cinne garuu yeroo muraasa keessatti guutummaa guutuutti hojiin USAID adda cite hojjettoonni isaanis hojiidhaan ala akka ta'an mirkanaa'ee jira jechuudha haala kanaatiin. Kunis hojjettoota biiroo keessa hojjetan 1,600 irrattis dhiibbaa guddaa fida jedhameeti kan yaadamaa jiru. Kan ammoo kan jedhe ministeera dhimma alaati gaaffii imeeliidhaan dhiyaateef deebii kenneeti jira ministeera dhimma alaa Ameerikaa jechuudha. Hojjettoonni biiroo keessa hojjetan 1,600 akkam akka ta'anis amma murtaa'uu baatus isaan irrattis dhiibbaa guddaa akka qabudha gabaasni kun kan mul'ise jechuudha. Egaa waan maallaqaa wal qabatuun gabaasa ba'eetiin jechuudha. Maallaqa aga ammaa fandii aga ammaa gadhiifame otoo ajajni kun hin bahin jechuudha. Kanaan wal qabatee President Trump fandii kana guutummaa guutuutti dhorkee ture yookiin ammoo irraa akka dhaabbatu taasisee ture yeroodhaaf jechuudha. Kan ammoo manni murtii federaalaa maallaqa aga ammaa otoo murtoon kun hin murtaa'in dura gadhiifame fandii kana akka gallakkisee namoota mindaan isaanii akka kaffalamu akkasumas ammoo warra gargaarsi bira ga'uu dhaqqabus isa dura gadhiifame waan ta'eedhaaf akka gadhiifamu ajajameera. Kana booda garuu waan jedhame tokkoyyuu hin jiru. Egaa murtoon kun darbeeti maal akka ta'u waan jedhame hin jiru. Kana jechuun guutummaa guutuutti fandiin hin jiru taanaan hojiin hin jiru jechuudha. Guutummaa guutuutti jechuudha. Egaa bulchiinsi Trump amma gargaarsa alaa USAID persentii 90 olii fi gargaarsa US doolaara biiliyoona 60 addunyaa guutuutti akka adda citu godhee jira jedha gabaasni kuni. Sababa kanaatiinis ammoo hojjettoonnis ta'e warri gargaarsa argataa turan guutummaa guutuutti kana booda USAID irraa gargaarsi argatan hin jiraatu jedha gabaasni kun akka ba'etti kan mul'isu taanaan. Egaa daawwattoota keenya USAID wal qabatee hojjettoonni USAID biyya keenya keessa jiran akkasumas biyya kana keessa kan jiran kallattiidhaan dhimmi isaanii isaan laallatu odeeffannoo kana akka argataniif bifa garaagaraatiin uummanni fi miidiyaaleen garaagaraa baasaati kan isaan jiran jechuudha. Nutis ammoo bifa kanaan odeeffannoo gammachiisu yookiin odeeffannoo namatti tolu ta'uu baatus bifa kanaan qindeessinee isin biraan geenya jirra. Odeeffannoowwan kanaa fi kanneen biroo kanneen immigireeshinii waliin wal qabatan kan isin biraan ga'uu keenya itti fufna ammas jala hordofne jechuudha. Anaan miidiyaa 2024 toora YouTube keenyaati achirratti odeeffannoo guutuu argachuu dandeessu. Aga ammaa waan nu daawwattaniif waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa jenna. Horaa bulaa deemanaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.